mootummaan biltsiginnaa laamroot kamaal shaniitiin bitamuun haacaaluu ajjeesifteetti jechaa jira. Gama biraatiin immoo qeerroon Oromoo labsii marsaa shanaffaa uggura geejjibaa guyyaa har'aa kana hojiirra oolchuu eegalee jira. Harka fuuni hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa magaazin bakka jirtan maratti nagaan kusinaa qaqqabu jechaa warreen chaanaalii yuutuubii keenya sabskraayib goonii sabskraayib gochuutiin viidiyoolee keenya laayik sheer gochuutiin akka nu waliin turtan isin affeera. Mootummaan biltsiginnaa laamroot kamaal haacaaluu ajjeesisteetti jechaa jira. Dubartiin laamroot kamaal jedhamtu haacaaluu akka ajjeesiftee uummanni Oromoo kan beeku ta'ullee mootummaan garuu laamroot kamaal otoo maqaa hin dhahiin takka laayyaamii takka mooxilahawwaamiit ajjeese jechuutiin ofii burjaaja'ee uummata burjaajessuuf yaalaa akka ture ni beekama. Amma immoo dubbiin harkaa buutee somni harkatti qabamnaan dubartii laamroot kamaal jedhamtu kan ofii ajjees jedhee erge deebisee shaniitiin bitamteetu ajjeesifte jedhee olollisaa oofuu eegalee jira. Akka mootummaan biltsiginnaa jedhuttis laamroot kamaal haacaaluu ajjeesisuuf erga karoora baafatteen booda nama haacaaluu ajjeesuu bakka galaan kondominiyeemitti erga qopheessiteetiin waxabajii 29 bara 2012 naannoo sa'aatii 12 haacaaluu duukaa wal agarte. Erga wajjin turanii booda gara galgalaa konkolaataa haacaaluutiin otoo gara manaa deemaa jiranii dubartiin laamroot kamaal jedhamtu kun haacaaluutiin na dhukkube maaloo konkolaataa garnaaf siqsii naaf dhaabii jetti. Haacaaluunis tole jedhee erga konkolaataa isaa garsiksee dhaabeefiitiin booda namni haacaaluu akka ajjeesuuf dura qophaa'ee ture sun haacaaluutiin akka ajjeese odeessaa jira. Gama biraan immoo qeerroon Oromoo labsii marsaa shanaffaa uggura geejjibaa hojiirra oolchuu eegalee jira. Qeerroon Oromoo hanga hayyoonni keenya hidhaatii bahanitti akkasumas mootummaan ce'umsaa hanga Oromiyaa keessatti hundeeffamutti qabsoo isaa akka itti fufu beeksisee jira. Keessumaa godina bahaa, godina lixaa fi godinoota Arsii keessatti qeerroo fi qarreen dhakaa fi mukkeen gurguddoo karaa cufuun konkolaataan akka hin sochoone gochaa jiru. Konkolaataan labsii qeerroo bira darbee socho'uu immoo tarkaanfiin akka irratti fudhatamaa jiru ibsanii jiru. Yeroo qeerroo fi qarreen karaa cufanitti humni addaa Oromiyaa fi waraanni biyyaa konkolaataa isaatiin oliif gad fiigee dhaabsisuuf yaalus ofii illee karaan itti cufamee akka itti deemu dhabee jira. Qeerroon Oromoo itti dabalees bakkeewwan Oromiyaa uggurri geejjibaa hojiirra hin oolle itti akka hojiirra oolu qeerroo fi qarree maraafuu dhaamee jira. Hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa magaazin odeeffannoo namaaf isinii qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti na duukaa ta'uu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa hanga odeeffannoo biraan walitti deebinutti nagaatti.